Nagaan isiniif haa ta'uu akkam jirtu. Waaqayyo isa karaa hundumaan nu gargaaree nu eegee fuula isaa akka jiraannuuf ayyaana itti fuula isaa jiraannu nu kennee maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Har'a sagalee Waaqayyoo isiniif qoodufan fuula keessanii fuula Waaqayyootti argamee sagalee Waaqayyoo immoo kan wajjin hirmaan akka ka'umsaatti Ximootoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 15 hamma 16tti nu dubbiseen Waaqayyo wajjin kadhannee sagalee kana bal'inaan itti deemnee mata duree waan irratti dubbannus isinii kenna. Waaqayyo inni eebbifamaan kophaa isaa waan hundumaa gararraa jiru warra mootota ta'an irratti inni mootii ta'e warra gooftota ta'an irratti inni gooftaa ta'e yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuu isaa in argisiisa. Waaqayyo duwwaatu hin du'u inni ifa omtunuu itti dhiyaachuuf hin dandeenye keessa in jiraata. Namni takkaa isa in argine isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinni aangoon bara bara haa ta'u. Ameen jedha. Galateeffannee waan macaafa qulqulluu kallattii irratti dubbachuudhaaf deemu isinitti himaa. Guddaas galateeffanna Waaqayyo abbaa keenyaa gargaarsa kee fi eegumsa kee hundumaaf ulfaadhu. Fuula kee akka dhaabbannu ayyaana kan nu baay'ifte, sagalee kee akka dhageenyu laphee kee yaada keenya kan nu bante. Yaa Waaqayyo deemnee baanee gallee rafnee dammaqnee akkas galateeffannu deemtu keenya kan ifatte maqaan kee eebbifamu. Ammas yeroo keenya nuuf eebbisi, sagalee kee nutti dubbadhu. Dadhabaa mucaa kee yaa Waaqayyo fuula keetiin na gargaari. Namoota karaa kanaan na hordofaa jiran ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu maqaa gooftaa Yesuus. Ameen. Tole. Egaa sagalee Waaqayyootiin akka wal jajjabeessinuuf jaalalli Waaqayyoo nu qabaa. Macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyoo nuti ittiin geggeeffamnuuf itti wal geggeessinu waan ta'eef macaafa qulqulluudha wal jajjabeessuun jaalala isa dhumaa nuti waliif qabnu kan agarsiisudhaaf kootitti. Egaa bakki nama dubbise Ximootoos 1:15-16 irratti Phaawulos Waaqayyo inni eebbifamaan kophaa isaa waan hundumaa gararraa jiru warra mootota ta'an irratti inni mootii ta'e warra gooftota ta'an irratti immoo inni gooftaa ta'e jedheetu waa'ee olaantummaa Waaqayyoo nutti hima. Tiyoolojikaalii kutaa kana keessaa jecha kan hundumaa walitti nu qabuu danda'u jecha dooksolojii jedhamudha. Dooksolojii jechuun faarfannaa Waaqayyoon gammachiisuu danda'u. Jaabiriin ደስ የሚያሰኝ ዝማሬ ማለት ነው. faarfannaa Waaqayyoon gammachiisuu danda'u, faarfannaa Waaqayyoon eebbisuu danda'u, Waaqayyoof kan ulfina argamsiisuu danda'u jechaadha. Kanarraa kaanee faarfannaan maali jenneetu walitti fufiinsan warri karaa viidiyoo kanaa ana dhaggeeffachaa jirtaniif karaa Trinity Media Network YouTube mataa kootiitiin hordofaa jirtan gama kanaan subscribe gochaa share gochaa na gargaara tajaajila kana keessatti wajjin dhaabbadhaa isiniin jecha faarfannaan maalinni kan jedhu dooksolojii kan jedhu sanarraa kaanee wajjin barachaatii deemnaa jechaadha. Akkuma isin jedhe dooksolojii jechuun faarfannaa ulfina Waaqayyoo mul'isu kan Waaqayyo itti gammadu kan Waaqayyoon kabachiisu jechuu danda'udha. So itti dabaluudhaan faarfannaa 40 lakkoofsa gubbaatti maal jedha? Inni faarfannaa haaraa isa ani ittiin sii jedhu afaan koo keessa hin kaa'ee baay'een kana arganii isa hin sodaatu jedha. Kanarraa kaan immoo maal hubannaa? Faarfannaan yeroo hundumaa haaraa kan ta'e kan Waaqayyo afaan keenya keessa nuu kaa'u, laphee keenya keessa nuu kaa'u akka isa galateeffannuuf, akka isa waaqeffannuuf, akka isa eebbifnuuf, akka ittiin ulfina isaa mul'ifnuuf dooksolojii kan jennee jalqaba gubbaatti kanaaf jechaadha. Kanaafiyyuu faarfannaa afaan koo keessa naa kaa'ee jedha jechaadha. Kanaaf Daawit kan jedhu faarfannaa Waaqayyootu afaan koo keessa naa kaa'ee jedha. Malee namatu afaan keessa naa kaa'ee riitimii garaagaraa afaan koo keessa naa kaa'ee meeshaa muuziqaa garaagaraa afaan koo keessa naa kaa'ee hin jenne. Kanaaf kanarraa kaanee maal hubannaa? Faarfannaa Waaqayyootu afaan keessa namaa kaa'a. Faarfannaa Waaqayyootu namaaf kenna jechuudha. Kanaaf kanarraa kaanee dooksolojii maali yookaan immoo faarfannaan Waaqayyoon gammachiisu maali yoo jenne jalqaba irratti faarfannaan maali kan jedhutti seennee faarfannaan dubbii Waaqayyooti. Faarfannaan dubbii Waaqayyooti. Dubbii namaatii miti. Dubbii seexanaatii miti, dubbii nama faarfatuutii miti, dubbii nama itti faarfatamus miti, faarfannaan dubbii Waaqayyooti jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Faarfannaan dubbii Waaqayyooti gaafa jennu faarfannaan kamiyyuu daangaan isaa dubbii Waaqayyoo keessatti eegama jechaadha. Dubbii Waaqayyoo keessatti eegamu taanaan wanti kanaan ala dhufu faarfannaa jechuun hin dandeenye. Booda bal'inaan alatti deemna waan ta'eef. Kanaaf faarfannaan dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyooti. Faarfannaan gabaabumatti faarfannaan gaafa faarfatamu dubbii Waaqayyooti malee
dubbii waaqayyootiin ala ba'amee hin faarfatamu. Daangaan isaa dubbii waaqayyoo keessatti eegamuutu itti jiraata jechaadha. Yoo dubbii waaqayyoo keessatti eegame ta'e suni waan biraan hojjisiisa. Booda hojii ilaalaa deemna waan ta'eef faarfannaan dubbii waaqayyootiin eegama gaafa jennu dubbii waaqayyoo keessatti daangeffameetu jiraata jechaadha. Dubbii waaqayyoo keessa jiraata. Daangaan isaa dubbii waaqayyoo keessatti eegama. Inni kan biraa immoo faarfataanis ta'ee faarfannaan daangaan isaanii ammas dubbii waaqayyoo keessatti kan eegamu ta'a. Faarfataas haa ta'u, faarfannaas haa ta'u, isaan kun lachan iyyuu dubbii waaqayyoo keessatti eegamanii jiraachuu keessatti jiraatu. Limiteeshinii qaba. Daangaa dubbii waaqayyoo keessatti eegama. Baawundarii qaba jechuudha. Inni kan biraa faarfataan dubbii waaqayyoon ala jiraatus faarfataa miti jenna. Ilaa faarfannaan dubbii waaqayyoo gaafa jennu faarfataanis ta'ee faarfannaan dubbii waaqayyoo keessatti eegama. Kullachanuu immoo faarfataas ta'ee faarfannaan dubbii waaqayyoo keessatti hin eegamu taanaan faarfannaa sunis faarfannaa hin jedhamu, faarfataa sunis immoo faarfannaa hin jedhamu jechuudha. Macaafa qulqulluutu immoo jedha kana. Dubbii waaqayyoo keessatti eegamaa jechaadha. Faarfataanis ta'ee faarfannaan daangaan isaanii dubbii waaqayyoo keessa. Dubbii waaqayyoo keessatti yoo eegame faarfannaanis faarfannaadha, faarfataanis immoo faarfataadha jechaadha. Kanaan ala yoo ta'e garuu lachanuu faarfannaanis faarfannaa hin jedhamu, faarfataanis immoo faarfataa hin jedhamu jechaadha. Kana jechuun immoo karaa biraa maal jechuu dandeenya? Faarfataan tokko dubbii waaqayyoo hin beeku taanaan wanni faarfannaa isaaf ta'uu danda'u baay'eedha jechaadha. Fakkeenyaaf yoo dubbii waaqayyoo beekne kan nuti faarfannu dubbii waaqayyooti. Dubbii waaqayyoo hin beeknu yoo ta'e immoo wantoonni faarfannaa ta'uu danda'an rakkina mataa keenyaa, biyya lafummaa, seexaaf seera biyya lafaa kanaa, ulfina mataa keenyaa, rakkina keessa jiru, dhukkuba keessa jiru, dubara, dhiira, laga wantoota garaagaraa faarfannaa ta'uu danda'u jechaadha. Isaan kun faarfannaa miti jechaadha. Garaa biraa immoo dubbii waaqayyoo beekuu baannaan wanti faarfannaa nuuf ta'u waan baay'eetu jira jechaadha. Nama baay'eedhaaf faarfannaa kan ta'u dubbii waaqayyoo qofa ta'uu isaa hubachuun baay'ee gaariidha. Kanaan ala wanti dhufu garuu faarfannaa waaqayyooti miti jechaadha. Inni kan biraa kanarraa akkamittiin akkasittiin hubachuu dandeenya yoo jenne keessa deebii boqonnaa 31 lakkoofsa 19 amma 22tti yeroo dubbiftan waaqayyo ofii isaatii Musee faarfannaa barsiiseedha macaan qulqulluu. Agartanii waaqayyotu faarfannaa Musee barsiise. Kanarraa kaanee nuyi yaalii mataa keenyaan itti wal leenjisuu, itti maal wal gochuu, itti wal kakaasuu, itti wal aforsuu, maal wal gochuu hin taane faarfannaa kan nama barsiisu waaqayyo ta'uu isaa hubannaa jechaadha. Faarfannaa kan nama barsiisu waaqayyo ta'uu isaati. Inni kan biraa tokkoffaa faarfannaan dubbii waaqayyooti jennee inni lammaffaan immoo faarfannaan raajiidha. Raajiidha jechaadha. Raajiin isaan kennaa raajiin qaba jedhee namni baay'ee dubbatu sana duwwaa otoo hin taane faarfannaan mataan isaa raajiidha. Maal jechuudha? Seenaa baraayisa tokkoffaa 25 tokkorra waggaa dubbiftan faarfannaan ergaa kan dabarsuudha. Ergaa dabarsa. Ergaa qabaa jechaadha. Faarfannaan ergaa hin dabarsine faarfannaa miti. Ergaan inni dabarsu garuu maal inni yoo jenne ergaa yaada namaa lafarraa kaasee gara mootummaa waaqayyootti asii olee hidhu. Gara fannoo gooftaa kan nama ilaalchisu, gara jaalala waaqatti kan nama fidu, gara fedha waaqatti kan nama fidu, gara ulfina waaqatti kan nama fidudha malee lafuma kana gubbaatti kan hidhu, asumatti kan gadi nu deebisu, afumatti biyyuma lammaffummaatti warma lafarratti kan gadi nu hidhu ta'uu itti jiraatu jechaadha. Kanaaf faarfannaan raajiidha kan jennuuf waan waaqarraa ergaa waaqarraa fidee nutti himaa jechaadha. Gara waaqatti yaada keenya olidha jechaadha. Gara fedha waaqatti yaada keenya ol baasa jechaadha. Gara ulfina waaqatti yaada keenya ol baasa. Gara argama waaqatti yaada keenya ol baasa jechaadha. Gara mootummaa waaqayyootti yaada amantotaa ol baasa jechaadha. Kanaafiyyuu ergaan faarfannaan tokko dabarsuu qabu, ergaan faarfataan tokkos dubbachuu qabu maali yoo jenne waan lafarraa, waan asii, waan har'aa ol taane, waan waaqarraa, waan gaaraa, waan bara baraa ta'uun itti jiraataa jechuudha. Inni sadaffaan faarfannaan maali kan jedhu faarfannaa walaloodha. Walaloodha. Kan akkamitti akkas ta'uu danda'a kan jiru jechuu dandeessu. Walaloon faarfannaan ala jira. Faarfannaan garuu walaloodhaan ala hin jiraatu. Isin haa galu. Walaloon faarfannaan ala ni jiraata. Walaloo jechuun maal akka ta'e bal'inaan isinitti himuu barbaachisaa miti. Beektu waan ta'eef. Walaloon waan tokko qabatee yaada ijoo tokko qabatee otoo hin faallessin otoo yaada jalqaba qabatee ba'e sana dhiitee hin bahin yaada jalqabaa sana babbareessee jechoota garaagaraatiin kan dhiyeessudha. Mana rukutee jechaadha. Fakkeenyaaf walaloon tokko jalqabee yaa waaqayyo gaarummaa keenya fiddee kunoo asiin nageesse jenni yoo ta'e sararni lammaffaan itti aanus see jedhee xumura qaba jechaadha. Jecha biraattis ta'uu danda'a waan ta'eef. Kanaafiyyuu walaloon akkaataa kanaan mana kan rukutee kan deemu seera mata isa danda'e ulaagaa isa danda'e kan qabu waan ta'eef faarfannaa walaloodha jechuudha. Kanaafiyyuu walaloon faarfannaan ala yoo kan jiraatu ta'e illee faarfannaan immoo walaloon ala hin jiraatu. Namni baay'een faarfannaa bareedaa qaba garuu walaloon inni barreessu mana hin rukutu
waan biraa jedhaa ta'e jedhee gaa jedhaa ree jedhee baa jedha waan ta'eef mana rukunna jechaadha. Kanaaf kuni mi'aa hin qabu jechuudha. Mi'aa hin qabu. Mi'aa atiraakti nama godhu yookiin immoo ofitti nama harkisu hawwatu tokko waan hin qabneef walaloon sun mana rukuttee waan hin barreeffamneef faarfannaan sun faarfannaa seera eegee barreeffame miti yookaan immoo faarfannichi hiikama faarfannaa masaladii kan eege waan hin taaneef faarfannaan walaloo ta'uusaa hin hubanne jechaadha abbaan barreessuun. Kana keessatti waa'ee walaloo keessatti faarfannaa fi faarfataa keessatti qaama lamatu jira. Ga'ee waaqaa jira, ga'een namaa jira. Ga'een waaqaa yeedalloo kennu, yeedalloo yookaan immoo dhandhama faarfannaa sun ittiin faarfatamu sana yeedalloo kennuudha. Ga'een namaa immoo maa inni yeedalloo dhaga'e sana macaafa qulqulluu wajjiniin ergaa sagalee waaqayyoo wajjiniin misraachoo wangeelaa wajjiniin wal qabsiisee walaloota barreessuu danda'uudha jechaadha. Kanaaf namni walaloo barreeffachuu hin dandeenye faarfataa ta'uu hin danda'u. Maaliif jennaan faarfannaan walaloodhaan ala hin jiru waan ta'eef. Faarfannaa walaloodhaan hin jiru. Walaloo kan barreessuu dandeenyu yoo ta'e eeyyee baay'ee gaariidha. Waanuma walaloo barreessuu dandeenyeef yookaan immoo aartii akkana dandeettii akkanaas waan qabaanneefis immoo nuyi faarfataa ta'uu hin dandeenyu. Sababni isaatiiyyuu yeedalloon gaaraa hin dhufne taanaan maal jennee walaloon faarfannaan ala jira. Faarfannaan garuu walaloodhaan ala jiraachuu hin danda'u jennee jechaadha. Kanaafiyyuu kun akkasittiin hubatamuutu itti jiraata jechaadha. Kanaaf walaloon faarfannaan ala jiraatayyuu faarfannaan walaloon ala waan hin jiraanneef faarfatan tokko ga'umsa qabaachuu qaba jechaadha. Walaloo barreessuu gubbaan walaloo barreessuu keessatti immoo jechoota garaagaraa kan ulfina waaqayyoo mul'isan, kan ergaa macaafa qulqulluu calaqqisiisan, kan yaada waaqayyoo gara namaatti fidan, namas immoo gara yaadaa kan fidan walaloo barreessuu keessatti jechoota macaafa qulqulluu keessaa fudhatee dubbisee beekumsa dubbii waaqayyoo qabaatee akkaataa kunis ta'e ibsuu barreessuu danda'uutu jiraata jechaadha. Kana gubbaatti yeroo baay'ee rakkoo mul'atu inni namni baay'een faarfannaa isaa namoota ogummaa qabanitti agarsiisee kana gubbaatti yaada maal qabda jedhee yaada hin gaafatu. Kallattumaan maal godhaa yookaan istuudiyoo dhaqee baasaa yookaan iddoo isaatti qabatee ba'aa ittiin ceephamaa ittiin cabaa ittiin miidhamaa jechaadha. Hin beeka jechaadha kana baay'ee isaa. Kanaaf yoo walaloo barreessuun illee baay'ee kan nutti ulfaatu ta'e fakkeenyaaf warri sirba sirban weellistoonni gurguddoon isin beektan walaloon kan isaaniitii miti. Kan ofii barreeffatanis immoo jiru. Fakkeenyaaf walaloo gurguddaa namoota bebbeektan kanneen maqaan isaanii beektan isaanii yookaan yeedallootu kan nama biraa ta'a yookaan walalootu immoo kan nama biraa ta'a. Kanaaf keenya faarfattoonni garuu akkaataa kanaan wal gargaaruu danda'a. Yoo walaloo barreeffatan hanuma isaanii cabsan fudhatanii jiru malee mee jechee ittiin adabani mee gargaara jechuu hin jiran. Yoo akkas kan godhan illee ta'e immoo inni tokkos inni waan xiqqoo jecha itti dabaleef immoo maal godha anatu kana godhee anatu gargaaree anatu akkas godheef jechuun walitti baay'ataa jechaadha. Kanaaf walaloo gubbaatti gaabbii gurguddaa waan jiruuf faarfattoonni keenya faarfannaan walaloodhaan ala jiraachuu akka hin dandeenye hubattanii gama kanaan wal gargaaraa akka deemtan gamanumaan isinii dhaabuun barbaada. Kanaaf faarfannaan gosa walalooti jechaadha. Gosa walalooti faarfannaan. Inni kan biraa jechoonni faarfannaa keessatti yookaan immoo jechoonni walaloo faarfannaa keessatti barreeffaman hundi isaatiiyyuu maan barbaadee yaadu hundi yaadu maal gochuu qaba? Guddummaa waaqayyoo, ulfina waaqayyoo, mootummaa waaqayyoo, jaalala waaqayyoo, olaantummaa waaqayyoo, hundumaa danda'u waaqayyoo ibsuu danda'u itti jiraata jechaadha. Kan hin taane taanaan akkasumaan dhamaan akkasumaan deemnee jechaadha. Inni kan biraa faarfannaan yeedalloodha. Yeedalloo jechuun qofa yeroo garee faarfannaa keessa ture maal jennaa faarfannaa filannee zeemaa isaa nuuf kennaa jenna. Akkas jechaadha. Yeedalloo jechuun waaqayyo bira qofa kan jiru namni waaqa biraa kan argatu. Sagalee akkaataa nuti ittiin faarfannu akkaataa nuti ittiin of keessaa baafnee jennu kan waaqayyo gooftaan nu dhageessisu jechaadha. Kana eessaa argachuu dandeenyu waaqayyo bira qofa jira waan ta'eef. Yeedalloon sagalee faarfannaa jalqaba waaqayyo nu dhageessisudha. Odoo kadhannu otoo waan goonu akkatti faarfannaa dhageessisuutu beeka waan ta'eef anis akkattan dhaga waan ofii kooti waan beekuuf hundumtuu akkuma kennaa isatti waan jiru macaafnis yeedalloon sagalee faarfannaa nuti jalqaba waaqayyo biraa dhageenye isaan booda walaloo goonii barreessinu sanaa jechaadha. So yeedalloo kennuun ga'ee waaqaa ta'e walaloo ulfina waaqayyootiif ta'u sagalee waaqayyootiin madaallee barreessuun immoo ga'ee keenya ta'a jechuudha. Waaqayyo biraa qofa argama jechuudha yeedalloon. Yeedalloon ala faarfannaan hin jiru. Faarfannaan kamiyyuu yeedalloon ala hin jiru. Hin jiru. Yeedalloon ala jiraachuus hin danda'u. Sababni isaatiiyyuu yoo yeedalloo hin qabu ta'e walaloo ta'ee hafa waan ta'eef. Walaloo ta'ee hafa waan ta'eef. Inni kan biraa yeedalloo kana kan uume waaqa. Ammas waaqayyo yeedalloo baay'ee qabana. Kan bulu nama ittiin kaasu, kan nama biraatii hedduu qaba waaqayyo. Ammana jennee tilmaamuu dandeenyu yeedalloo waaqayyo bira jiru baay'ee qaba waaqayyo. Inni kan biraa yeedalloon kan inni uumame lafarratti odoo hin taane waaqa irratti.
waaqarratti uumameetu waaqayyo immoo lafarratti namootaaf kennaa kennee akka namoonni lafarratti itti wal jabeessanii ittiin ulfina waaqaa mul'isanii gaafa ol ba'an immoo mootummaa waaqaa ittiin dhalaniif jechaadha. Inni kan biraa yeedalloon kan waaqayyo ittiin waaqeffamu kan waaqayyo ittiin kabajamu luuk amma yeedalloo waaqayyo nuu kenne yeroo baay'ee gara siyaasatti jijjiirree gara rakkina mataa keenyatti jijjiirree gara haara waldaa keessa jirutti jijjiirree gara ittiin nama tuquu gara jechoota nama waraanutti jijjiirreeti malee yeedalloon jalqaba waaqayyo gaafa nuu kennu akka ittiin ulfina isaa mul'ifnu akka ittiin namatti jajjabeessinu akka ittiin warra kufan kaafnu akka ittiin warra dadhaban jajjabeessinu duwwaa kan nuuf kennamedha malee yeedalloon kan ittiin waan barbaanne goonu miti jechuudha. Yeedalloon waaqayyo ittiin ulfina argata. Yeedalloo waaqayyo gooftaan yeedalloo nuu kenna gaafa nu faarfataa akka taanu gaafa nu waamu yeedalloo nuu kennee akkaataa sanaan faarfannaa nu barsiisaa jechaadha akkuma isinitti. Inni kan biraa namni kamiyyuu immoo yeedalloo wajjin hin uumame. Amma fakkeenyaaf nama kamiyyuu yoo ilaaltan keessatti faarfannaa faarfatu qaba. Garuu baasee jechuu hin danda'u. Ukkoo walloo barreessuu dadhabe ta'a yookaan immoo faarfannaadhaaf waamamne ta'a malee namni kamiyyuu amma yeroo kadhannaa isaa dhaggeeffattanii yeedalloo haaraa uroonni kadhatu irraa dhageessu. Kun maa inni waaqayyo gooftaan yeedalloo wajjin akka inni nama uume kan nu hubachiisudha jechuudha. Kanaafuu yeedalloo sana mijeeffachuun walaloo ga'aa ta'e jechoota ga'aa ta'e kan ulfina waaqayyo mul'isuu danda'an fayyadamnee mijeessuun uressuun immoo ga'ee keenya ta'a jechaadha. Kanaaf yeedalloo waaqatti waaqeffama. Kan ittiin baarmaallaa kadhannu miti kan ittiin vi'uu baay'ee argachuudhaaf waan garaa garaatti baarru miti amma YouTube irratti namni vi'uu baay'ee argachuudhaaf jedhama waan ta'eef yeedalloon kan waaqayyooti jechaadha. Waaqatti ittiin ulfina argata. Inni biraa faarfannaan immoo muuziqaadha. Muuziqaadha. Ilaa faarfannaa fi muuziqaan qaama tokko. Kana jechuun akka saantima karaa tokko suura leencaa karaa tokkoon immoo suura madaallii ofirraa qabuuti. Qarshii Itoophiyaa ishee ammaa saantima kana ishee cafana maanni ishee akka sibiilaa kana yoo ilaaltan karaa tokkoon suura leencaa qabdi karaa tokkoon immoo suura walqixxummaa ofirraa qabdi. Garuu tokkichuma. Faarfannaa fi muuziqaanis akkasii. Maal jechuudha kana jechuun faarfannaan yeroo barreeffamu muuziqaa ta'ee barreeffama. Muuziqaa ta'ee barreeffama jechaadha. Faarfannaan muuziqaan alatti hin jiru. Muuziqaan garuu faarfannaan ala jira. Muuziqaan fakkeenyaaf amma kiiboordii tokko tuttuqxan sagalee muuziqaa wayii ni dhageessu. Luuk amma sagalee muuziqaa isin fayyadamtan sun muuziqaa sanaatti don taane yeedalloo keessa sana meeshaan gaafa dhufe maal godhaa sappoorti godha hin gargaaraa jechaadha. Hin gargaara. Kanaafiyyuu muuziqaan fi faarfannaan addaan ba'anii ilaalamuu hin danda'an. Wal qabatanii deemu. Barattoonni keenya baay'een keessumaa gara jalqabaarra gara reefu imeelti ka'aa kan jiranii faarfannaa qabu garuu muuziqaa hin danda'an. Yookaan immoo kan isaan immoo muuziqaa danda'u garuu faarfannaa hin qaban. Isaan kun baay'ee rakkisoodha. Kanaafiyyuu maal gochuutu gaariidha. Warri faarfannaa faarfachaa waaqayyo kennaa faarfannaatti nu waame. Taa'ila kanatti warri nu waame shaakala dandeettii muuziqaa wajjin deemu, meeshaa wajjin deemu, kana mijeeffachaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaafiyyuu faarfannaa fi muuziqaan gargar ba'anii ilaalamuu hin danda'an. Muuziqaan faarfannaan alatti kan jiru yoo ta'e iyyuu faarfannaan garuu muuziqaan alatti jiraachuu hin danda'u jechaadha. Muuziqaadha ofiisaatiif iyyuu faarfannaa waan ta'eef. Waan bareedaa argachaa akka jirtan nama mana oduma ilaalaa dhaggeeffachaa jirtanii subscribe gochuun dagatinaadha. Akkuma kanallee immoo share gochuus hin dagatinaadha. Like gochuus immoo hin dagatinaa. Burqaan faarfannaa immoo eessa? Faarfannaa eessaa argama kan jedhuuf immoo faarfannaan waaqayyotu kenna. Period. Ambiraa hin jiru. Faarfannaa waaqayyotu kenna. Daawit maal jedha faarfannaa 40 lakkoofsa gubbatti inni faarfannaa haaraa isa ani ittiin isa jedhu afaan koo keessa hin kaa'e. Baay'een kana arganii isa hin sodaatu. Waaqayyummaa isaa si nama nuti. Maal godhe maal jedha Daawit afaan koo keessa naa kaa'e. That means kana waaqayyotu na barsiise waaqatu naa kenne jechaadha. So maddi faarfannaa inni tokkoffaan waaqayyoodha. Inni lammaffaanis waaqayyoodha. Inni sadaffaan waaqayyoodha. Inni afuraffaan waaqayyoodha. Inni shanaffaan waaqayyoodha. Inni dhibbaffaanis waaqayyoodha. Maddi faarfannaa kan biraa hin jiru. Lagni faarfannaa ta'uu hin danda'u. Rakkinni faarfannaa ta'uu hin danda'u. Qormaanni nuti yeroo keessa jiru faarfannaa ta'uu hin danda'u. Gitaarri nuti taphannu faarfannaa ta'uu hin danda'u. Kiiboordii nuti taphannu faarfannaa ta'uu hin danda'u. Meeshaaleen muuziqaa kamiyyuu nuti fayyadamnu faarfannaa yookaan madda faarfannaa ta'uu hin danda'an. Burqaan faarfannaa yookaan maddi faarfannaa waaqayyo duwwaadha jechuudha. Waaqayyotu madda faarfannaa. Kanaafiyyuu macaan qulqulluun faarfannaan dubbii waaqayyo ta'uusaa kan nu mirkaneessuuf maddi faarfannaa waaqayyo ta'uusaa akka nuti hubannuuf jechuudha. Namni waaqayyoon faarfannaa kennuuf nama isatti dhiyaatee dubbii isaa nyaatu. Agartanii dubbii waaqayyoo hin beeknu yoo ta'e wanni faarfannaa nuuf ta'uu danda'u baay'ee kan isin jedheef kanaaf. Yoo dubbii waaqayyoo beekni garuu dubbii waaqayyootu faarfannaa nuuf ta'a. Dubbii waaqayyoo immoo namaa fi waaqa wal qunnamsiisa.
Agartanii yoo dubbii waaqayyoo beekuu baanne garuu wanni faarfannaan of ta'uu danda'u wanni baay'ee jiraachuu danda'a jechuudha. Faarfannaan meeshaa muuziqaa qindeessanii utuu waaqayyoon hin kennin faarfachuun ni danda'a. Faarfannaan meeshaa muuziqaa qindeessanii utuu waaqayyoon hin kennin faarfachuun ni danda'a. Kana akkamitti jechuu dandeessu ta'a. Namoota akka sagalee waaqayyootti hin jiraanneef waaqayyo faarfannaa kennaa osoo hin taane gara kootti deebi'a. Irra deddeebi'a. Namni meeshaa muuziqaa qindeessee maal godhee kiiboordii baasee saawundi siistemii saaksifoonii maalii sansan hunduma isaa baasee faarfachuu ni danda'a. Garuu waaqayyo gooftaan kan itti gammadu dooksolojii kan jennee jalqaba kanaaf kan waaqayyo itti gammadu kan waaqayyo itti ulfaan argatu eenyu yoo jenne warra waaqayyo ofii isaatiin waamee akka Daawit afaan isaanii keessa kaa'e akka Museen faarfannaa barsiise duwwaatti gammada waaqayyo. Warra akkasitti tolu waaqayyoof hin jiraatin dubbii waaqayyootiif hin abboomamin toleedha ol waaqayyoof hin bitamin warra akkasumaan faarfatan kana maal jedha waaqayyo gooftanii gara kootti deebi'aa jedha. Gara kootti deebi'aa jedha. Dura walaa barruu jedha waaqayyo. Dura walaa barruu dura ati eenyu anis eenyu dura walaa barruu faarfachuu keessanii meeshaa keessatti qindeeffachuun dura walaa barruudha waaqayyo jechaadha. Namoota akka dubbii waaqayyoo hin beekne wanti faarfannaa ta'u baay'ee waan ta'eef waan barbaadan xibaaluu danda'u waan barbaadan jechuu danda'u namoonni tokko iddoo aarsaa gubbaa dhaabbatanii anan kana mul'atan maa inni faarfachuudhaaf iddoo aarsaa kuranii raawwatanii hachuma gubbaa dhaabbatanii sagalee dhageenya jedhanii otoo walaloon barreessine otoo hin qoodne otoo hin qophoofne xibaaranii achirra sabni garraamicha jedhee tattaanii dhaggeeffataa jechaadha. Kanaafuu faarfannaan dubbii waaqayyooti. Ermiyaas boqonnaa lakkoofsa tokko gubbaatti warra akkasuma meeshaa qindeessanii maal godhanii viyuu baay'ee argachuudhaaf takka farda baama agaranii takka inumayyuu amma maaltu dhufaati deemee sirba yeedannoo sirbaa gara faarfannaatti jijjiiruun dhufeera ammoo warra akkanaatiin waaqayyo gara kootti deebi'aa jedha. Kanaafiyyuu faarfannaa hundi kan waaqayyooti miti. Faarfannaan kan waaqayyo kamiiwwan jettan kan waaqayyo kenne kan dubbii waaqayyo keessatti daangaan faarfannaa sunis daangaan faarfataa sunis yoo dubbii waaqayyo keessatti eegame duwwaa faarfannaan sun kan waaqaati jenna malee all songs not belongs to Jesus jenna. Kanaaf immoo ragaan kee maal jettan Amos boqonnaa 5 lakkoofsa 23 gubbaatti maal jedha iyya faarfannaa keessanii na irraa fageessaa sagalee masiinqoo keessanis ani dhaga'uu hin barbaadu jedhe waaqayyo. Kuni baay'ee nama naasisa. Yeroo Israa'eloonni masiinqoo fudhatanii gitaara fudhatanii maal hedduu fudhatanii dirreetti ba'anii yeroo isaan saaksifoon isaanii saaksi gochaa ugaa turan waaqayyo keessa jiru. Maal jedheeni iyya faarfannaa keessanii zaatinis ani keessa jiru ani isin hin kennine ani dhaga'aan jiru hankoo miti jedhee waaqayyo. Iyya faarfannaa keessanii hin barbaadu. Masiinqoo isin walitti digdan saaksifoon isin saaksi gochaa jirtan kana ani keessaa hin qabu jedheenitu waaqayyo iyya faarfannaa keessanii anarraa fageessaa. Masiinqoo keessanii dhaga'u waan qulqullamee waan mimmiidhagee waan bareedeef ana kana keessaan qabu dee waaqayyo. Kanaafiyyuu waaqayyo otoo hin waamin sagalee waaqayyootiin otoo hin guddatin wadaloo keenya sagalee waaqayyootiin ulfina waaqayyo akka mul'isuu danda'etti otoo hin dhiyeessin hin faarfanna yoo ta'e hin lallabnu maal goona yoo ta'e akka jedhu waaqayyo iyya faarfannaa kana keessaa hin qabu jedha waaqayyo. Obboloota ko keessumaa yeroo ammaa kana yuutuubii keenya gubbaatti viyuu baay'ee argachuudhaaf jennee sabiskiraayibii baay'ee argachuudhaaf jennee ittuma maallaqatti jirachuudhaaf jennee takka laga buunee takka farda yaabbannee takka immoo qilleensa irratti ol utaallee takka maal goone ulfina waaqaa mul'isuu yoo ta'an yuutuubii gubbaatti viyuu baay'ee argachuudhaaf jennee wanti goonu waaqayyo maal akka jedhu beektu iyya faarfannaa keessanii anarraa fageessaa. Masiinqoo keessan hin dhaga'u, diraamii keessan hin dhaga'u, saaksifoonii keessan hin dhaga'u, gitaara keessan hin dhaga'u. Dura isinan barbaada. Aniif isin yoo wal arganne faarfannaa ani akka Museettan isin barsiisa. Akka Daawitittan afaan keessan keessa isinii kaa'a. Jedha jechuudha waaqayyo gooftaan. Agartanii iyya faarfannaa keessanii ani hin dhaga'u jedha waaqayyo. Kana waaqayyo gooftaan nu haa oolchu. Iyya faarfannaa. Amma dhuguma faarfannaa nama yuutuubira jiru kanneen eessa jiru kanneen hundi isaatiiyyuu kan waaqayyo yoo jenne maal jedha waaqayyo iyya faarfannaa keessanii anarraa fageessaa jedha jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Ani keessaa hin qabu, ani isin hin kennine kalaqa sammuu keessaniiti, qindeeffama muuziqaa keessaniiti. Agartanii? Amos 5:3 gubbaa kan argattan waaqayyo keessa kan hin qabne ta'u, kalaqa sammuu namaa ta'u, qindeeffama muuziqaa ta'u, kanaan dhaga'uu qaban waan ta'eef kanan keessaa dhaga'uu hin jiru, homtuu hin jiru duwwaadha. Sobdanii muuziqaa qindeessitanii masiinqoo hirribdanii xurumbaa fuuftanii maal gootanii kana hundumaa gootan malee ani kana keessa hin jiru jedhe waaqayyo. Obboloota ko waan waaqayyo keessa hin jirreef lagara naanna'urra waan waaqayyo keessa jiran xal jedhanii dhiistu gaala. Hojii waaqni keessa hin jirre wajjin hin dhameenaa.
Keessa jira waaqayyo faarfannaa keessan keessa moo iyya faarfannaa keessanii irraa fageessa isin jedha waaqayyo. Osoo waaqayyo gooftaan nu ilaale akka. Kanaafiyyuu waaqayyo kana keessa akka hin jirre beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maqaa waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. So faarfannaan waaqayyo gooftaan itti gammadu dooksolojii jedhama yookaan immoo ulfina waaqa kan mul'isu waaqa kan itti gammadu waan kanatti ulfina argatu waan kan ittiin kabajamu mootummaa waaqayyootti kan ol geessu malee waaqayyo gooftaan kan isaaf hin taane kan ulfina isaatiif hin taane maal jedha iyya faarfannaa keessanii irraa fageessaa jedha. Kana akka nuun hin jenne waaqayyo faarfattoota keenya keessumaa ol deemtonni reefu bakka akkuma taatanii waama ta'e taa'uudhaaf birroo wayii waama ta'e ittiin argachuudhaaf beekamtiin wayii ittiin argachuudhaaf kan hojjettan yoo jiraattan waaqayyo gaaf tokko dubbatee iyya faarfannaa keetii akka nuun hin jenne dhagaa jirtu miti iyya faarfannaa keessanii irraa fageessaa akka nuun hin jenne waaqayyo an kanaaf baay'ee sodaadha. Wanti Amoos boqonnaa 5:23 gubbaatti ta'e kuni Israa'el irraa waaqayyo yeroo sanatti kan barbaadu kan biraati. Waaqayyo yeroo sanatti Israa'el irraa kan barbaadu murtii dhugaa, qulqullummaa, qajeelummaa, nama wal caalchisuu dhiisu kana isaan irraa barbaada ture. Isaan garuu maal godhanii dirreetti ba'anii masiinqoo fudhatanii, saaksifoonii fudhatanii, diraamii fudhatanii, kiboordii fudhatanii, hashebeshib waan baay'ee godhan. Waaqayyo garuu maal jedheeni iyyaa jirtu. Faarfachaa hin jirtanii iyyaa jirtu. Menutti ni jinaa kootati waaqa faarfanna malee nutti ni jinaa. Iyyaa jirtu. Iyyaa jirtu meeshaa qindeeffattanii jedheen waaqayyo. Kana yaa obboloota koo macaafa qulqulluutu jedha malee ana miti. Iyyaa jirtu. Meeshaa koo keessan qindeeffattanii saaksifoonii keessan saaksii gochaa jirtu. Xurumbaa keessan afuufaa jirtu. Masiinqoo keessan walitti rigaa jirtu malee anaan na kabajaa hin jirtanii. Isan isinirraa barbaadu raawwachaa hin jirtanii. Iyya keessan hin dhaga'u. Maqaa waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Obboloota koo kutaa tokkoffaan kana yoo ta'e kutaa lammaffaa qabadheen isinii dhiyaadha. Amma sanatti toora miidiyaa kana sabiskiraayib sheer godhaa. Maalummaa faarfannaa sirriitti erga waliin ilaalee raawwanneen booda faarfannaawwan namoota fedhii qaban onlaayinii isinii dhiyeessan faarfannaa isaanii gulaala. Waaqayyo gooftaan isin haa gargaaru. Iyya faarfannaa keessanii hin dhaga'u narraa fageessaa akkasiin hin jenne waaqayyo gooftaan jireenya keessan faarfannaa keessan sagalee waaqayyootiin qindeessaa deema. Faarfataanis ta'ee faarfannaan daangaa dubbii waaqayyo keessatti hin eeggamne taanaan waaqayyo gooftaan iyya faarfannaa keessanii narraa fageessaa nuun jedha. Meeshaa keessan qindeeffama sammuu kalaqa mataa keessanii nuun jedha waaqayyo. Kana waaqayyo gooftaan nu haa oolchu. Baay'een isin jaalladha. Ayyaanni gooftaa isiniif haa baay'atu. Shaaloom eebbifamaa.